sillee sidhaan madheen beeka ittiin kakadha jechuun rakkoo nama keenya yoo jiraate akka carraa yoo waa qabaadde lakkoofsi kootis kana jeeba soomana guyyaa 15 moo wahii gaafa mucaan gargaara muuziqaa hin ture nama jechuun hagasani. Xarati no waswaasi jennaan nu gurguratee siin jedhe ta'a. Sorry obboleessa ko. Na folcha sibiila wayii deemu jira. Hidhadhu. Aha rooketa dhis har'a hiidha. Dhiira wallahi walloo kun. Qooda guddaa ooltee lubbuu nama tokko hambiftee nu jiraadhu qooda leenca qabda wallahi. Mubaaraki namni kun dhaggeeffadhu. Tigiree fi Oromoon yeroo tokko gaara Suudii keessatti walitti bu'aa turanii namni afaan qabachiise seenaa. Yaada dheeraa namni kun WhatsApp. Mana goonaa gootere. Afoona lillaa Eid Mubarak bakka Baguma mana jaallatu gabaa jibbutu rabba baay'isu. Kanaafan walloo jedhem gaafa dura. Walloo imala gara walloo kanaaf jenne. Guuzoo walloo kanaaf jenne. Gaaffii sirraa qabnaa. Si gaafachuu Mube irraati gaaffii qabnaa kan saamiti gaaffiin kan kootii fi kan nama si jaallatuuti. Karaan deemaa ture sa'a 24 imalaan qaba daangarraan ol deemaa ture. Sa'a jaatti yeroo dhufu viidiyoo waraabamee wal arrabsu waa'ee maallaqaatii fi mucoo gastirra dhuftu arge sii fi qeerroo sanii walitti darbatu arge manni koo maali mana koon dhufne manni koo maali gaafa siin jansa miira biraa keessa jira mucoon boo'u jirti. Dhaabe qooy siin jetteeti innu maallaqa falee ka'ee nu arrabsu jira jette ani ammallee gaafii gocha keessantuun na gammachiise akka dhiiratti qaatiraatti bultanii ajandaan taane jechuudha. Ani yeroo maan dhaquuf gastii kiyyatti hin kafalle. Kanaafani siin jechuun deemaa jira. Gaasi gaafachuuf hin deemaa jira bar. Mana banadhee waan kanarraa naasofne gastii namatti illee hin dhanne nama sheernatti godhee maama bayaan dheekkamu jira maaliif dheekkamta naman arrabsinii mucoon arrabsinii maallaqni kafalamu yoo dhabee maallaqa san akkaawuntii as kennadhu lubbuun osoo jiru waan maallaqaan dubbatin atillee immoo namni ammallee hidhamuu dandeessa namni amaanaa qabu namni boru rakkoon ilmaan Oromoorra yoo gahe har'a deeni abdii Oromoon na duuba jira jettee fuute wal abdii akka hin dhabne akka abaluu akka gaafa maama bayaan deenii godheen tahaja namni keenya waliin laafu maallaqa sanniin kafala. Haasawa dhiisi akkaawuntii keessan naa ergadhu muutii qabadhuuti lakkoofsa akkaawuntii natti ergin jeeni hoggasuma dabarse. Waan biraatti as keessatti maalti gaafachuun barbaade beektaa? Jechuun wanti kun olii gad oofameera. Jarri kun hin kaffaluu barbaachisaa ta'e iyyuu nasirraa liqeeffatee jechaa turan. Jechuun sababni na dhiibeera jecha jiraas dhagaa turte waan isin jedhuu fi an dhagaan ture waan ta'eef achillee galee an nageenya kiyyaaf xiqqoo sodaa waan qabuuf wanticha akka seeraatti hin beekta. Bakka hin jirus haala nageenyaa kanaan dafee jira walumaa galatti sanaaf baay'ee keessa bu'een turre na seensanii turre baqadheen bahe jalqaba sababni isaa adeemsicha deemsa hin beekta deemsa hojjetamu kana hin beekta hojii kee hin beekta akkatti hojjettu beekta waan of eeggataa hojjettus qabda jechuudha hojuma kee irratti waan dandeettiinuma kee irratti waan irraa of eeggataa hojjettu qabda waan ta'eef garuu akkana si gaafachuu barbaade maama bayyaanumatu sababnati maallaqa kana guutuun kaffala keessaa sababa ijoo naa ta'eera. Maallaqa kana namallee gaafadhu namnillee qixxeen kennallee jennee kuma tokko illee kennan jennee hundumaan cufa jette. Sababni ijoo natu hundan cufa jetteef ijoodha jettu maali? Ijoon isaa waa jaha of keessaa qaba. Tokko maallaqni sun osoo an kafaluu dhabe ijoollee wallaaltuudha walitti deema. Intala Oromoo lafa teessu rakkattee rakkinaa baafame isii gubbatti geeraruun diinnu yoo sijjeese gombisee sirraa hikkatee deeme malee isii kaahee waan maallaqaan dubbatu. Akka inni waan maallaqaa dubbatu ka godhe warruma isii sanillee sagalee ta'ee fi akka nuti agarru godheedha. Siigala lammada mana koo fi mana kiyya yeroo jan akka Oromummaan hin jirre akka dirqamni lammummaan jirre muraayyadha achi keessatti of arge. Lama intala baafneef wal arrabsuun intala baafneef wal xiqqeessuun nama achi keessaa qoma dhaatu dhabuun Oromummaan afaaniimi. Waan tokko yoo maqaa dhahee sagalee waraabamee hawaasni kiyya saba onnee sabaa keessaa baasuun barbaadu. Sinii galee wanni hin kafaleef intala santu obboleettitiyya ka osoo hin beekin Oromummaaf quuqamee agartee osoo waa takka qarshii 27 qofa akkaawuntii isarra jiru yeroo galchuun. Namichi sun qoma dhawatee
dhaqee deenii fuudhe eenyu fuudhe oromtittii tanaaf fuudhe ka ammoo lafa kaahee intala tana maallaqa irratti himatu isaami inni isii gaafatutti hin jiru. Ka gaafatu jiru warra yeroo san qoma walii dhaatee deemnu liqeeffadhu maallaqa eenyutu nu arga janiiti gastirra taanii viidiyoo saniin arge malee yeroo sanillee hin jiru namuu afaan banee taa'e qoma dhaatee argeemi galatoomi kumni shankee kun miliyoona 5 nutti galata situ nu baraare je'uuni qaban akka oromootti maqaa nu goote je'uuni qaban siigalee nu hin beennu janii isa bulog godhuun namoota guguddaa akkaawuntiitti ergee isaan rabsuun nama Awurooppaa jirutti akkaawuntii ergee isaan rabsuun hin barbaachisu innillee immoo keessan yeroo afuriin sagalee itti qabe osoo yeroo dura inni viidiyoo takka ibsa irratti waraabu viidiyoo waraabini akkaawuntii natti ergi jeenin ture yoo danda'amaa ta'e cufee sagalee san gabbuusuun danda'a boo nama ati nama sheekati sagaleen godhini maallaqa akkaawuntii natti ergiin jeen anna beekamtii meediyaa barbaadaami dirqama kiyya intalti Oromoo rakkattee Oromoon 46 teessu kami intala Oromoo rakkoo baafne ka dinaggee walirratti himannee intala yiisiifne mana keessatti isii laayivii jiru bilbila irraa bunnu maal ukkaamsotti jirramoo intalti ni xalafamtee maafiyaa xalafe sanirraa ammoo jeddu galeessa warra afaan jara sanii beekutu fuudhe ammallee intalti rakkina keessa jirti Oromummaan jiraannaan intalti suni manguddoo magaalaa guguddaa keessa jiru manguddoota kutaa 11 warra afoosha jara sanii kennamu dinaggee abbaan irraa qabu haa himatu ni aanaa kafala maaliif Oromoo waliin tolu Oromoo waliin laafu Oromoon waliif yaadu jechuu dhabuun sun jaamuun ana biratti du'a waan ta'eef Oromoo nama 46 wal gaheetti furmaata maallaqa sanii dhabame janii namni ganda wal arrabsurra maallaqa kiyyaami wallaahi lubbuu kiyya kennee wanni sun furmaata argatuun na bakka akkasiiti yeroo takka bilbila yoo na eeggatte bilbila gattuqee bilbila wahii kaasee dhufu. Asas Oromoo waa guddaa godhee jira waan ta'eef namni Tigiree Oromoo irraa gadi qabee eenyutu jedhame beekamaadha. Kaasuun barbaannu waan darbeera garuu waa guddaa nama beekuudha. Ijoolleen gara Suudi Arabiyaa kana deemanii hedduun quba qabanii warri hin beekne immoo bartu jechuudha. Maallaqa 5,000 liqeeffatame gaara Suudii keessa jira. Anatu kaffala afaan osoo hin taane kash godhee risiitii nama agarsiise jechuudha. Kun akkamitti ta'uu danda'e waan si ajaa'ibuudha. Maaliif achirraa Mubaarakuun Sammaa 250 qabu. Maakiin qabdi abbaan manaa diyaaspooraa ati faatee qabaachuu dandeessi. Diyaasporaan achirra jiran hundi qaban 250. Warra Ameerikaatu jira miti maali xurumbaddu illee achi keessa jiran ittiin fakkaatu. Abtaamonni keenya Ameerikaa jiru kaffaluu danda'u ture. Garuu namni kun addatti akaffalan jechuu barbaade miti hin danda'u jechuu barbaade tan beekaa dhiisan malee. Ajannuma barbaadan malee namni kun garuu namni waa meegalatoomi jedhee jiraa ka jedhuu fi warra kana keessaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha moo bakkuma itti gate lebaanninyaan maamma shurubbee fooloo gochuun dagatina jechuudha boriif isin fayyada abbaa afaanii miti yookaan fooloo na godha namni kun anutuun kaffale mana koo banadhee asanatti fidaa jedhee maallaqa kana kaffaledhee zaamaa godheen kaffala namni biraa isutu maallaqa kana kaffale annatti fidaa intala jedhee mana banate kun gastii namaatti raqqeenatu kaffale aasaa biraan barbaanne na argaan dubbanne ana ta'uu qaban jenne gatii qaba namni kun galatoo miniti xiqqaata sadeebiu bilbila kaasee sadeebiu itti deebina akkasumas intalli maqaan kee maanni sunillee waan gaariidha inni kaan si beeka dhaloota waggaa tokko dura biyyaa beetu jira yeroo ijoolleen Oromoo gaara Suudii keessatti giree waliin qoccoloo keessa seenan illee waan ture warri kaan beekan warri duraa beeku anu odeeffannoo dhagaye malee inna sana hin beeku garuu odeeffannoo dhagaye hin beeka waan ta'eef garuu dhaloonni booda kana biyyaa bahee jira dhaloonni isaa eessa nama eessaati eessa jira warra siin jedhantu jira oo kana fedhii kee ta'e yoo ta'e jechuudha. Ani duraan dursee hunduu obboleessa kiyya an qubsuman himadhu Oromoo ta'uu kiyya ofiin beeka Oromoon ni godaana ni tiffata hagaan itti amanutti sanii bahata'ee kaabata'ee jedduu galeessa ta'e hundi qe'ee abbaa kiyyaati ilma Oromooti ilma Oromoo keessaa ilma bareentumaati ilmaan bareentumaa keessaa warra kaabarra jirurra hagasumaan jechuu barbaadan. Jechuun bar bakki hadhuura keettu waalame warra kaabaati yoo jette warra kaabaa jennaan namni achi fageessaa bar inni qalbii keenya keessaa warra kaabaa jennaan waa gurguddaatu jira. Isuma kaabuma santu keenya humnaan fudhatanii irra qubatan malee sanuu warra kaabaa jara saniin jechuun lafuma keenya jara sanii kennuudha.
An hagaan beekutti haga kukkuftuu lafti sun keenyatti waan hin beekuuf. Bakka okay haa ta'u ishii hanga bakkuma nuuri keetti awwaalame nu amma kun ittiin waan nu An boonsitu. Oromoo Wallooti. Akka namni beekutti an Oromoo Wallooti. Sani warra Oromoo irraa citee kophaa jiru san. Warra dhiiraati. Oromoon- Dinuma warra dhiiraati. Warra dhiira jedhanii urgaa'an. Warra Oromoon gabba'ee godina addaa saba Oromoo jiru sani. Garuu lafti sun ka Oromiyaati. Oromoodha. Lola sagaleetu Oromoo addaan mure. Warra firrii alagaadhaaf ragaa irratti ta'u sani. Kana gaafan jiru kiyya taananiin komadha. Waan fi dabarsitee kan nurratti hin komadha. An Oromoo Wallooti. Oromoo Walloo jechuun ammoo an ilmaan adeerran kiyyaa baha biiftuu jiranii, lixa aduu jiranii, kibba jiranii, jiddu galeessa jiranii. Oromoon gosa lakkaawwatee gala. Waa biraa jechuun barbaadu. An nama addaa ta'ee wanni meedarra na gaafattuufis hin jiru. Keessatti maaltu jira beektaa? Waa dhugaa tokko sitti himna. Waan gaariin amma kana si yaafachuun waan gaariin si gaafachuun utuu waan badaa ta'eeti malee bakka nura keetii Oromiyaa waan gaariin beeksisuun gaarii hojjettee bakka nura kiyyaa achi jechuun ammeenya waan qabdu miti waan ammeenyaatti akka iyyuu hin qabdu jechuu barbaadeetanii gaarummaadhuma labsiti sababni isaa sitti boonuuf si gaafanne malee sitti saalfachuufi miti si jala saalfachuufi miti mee waa si gaafa asirratti. Waan gara eege hojjettee galata hojjettee ta'a ajandaa namni kuma dhibbatti lakkaa'amu hordofaa ture dhagaa manaan manatti. Ajandaa kana immoo deebisee rakkoo biraa uumee wal dhabdee uume immoo nan jettee cufte namni aktiivistoonni maallaqa kana liqeeffachuu waadaa seenan warri miidiyaa kun galatoomin ilma namaa waa siin godhu yaaduman siin jedhe malee. Nu boonsiteetta galatoomi jedhee namni waamicha godhee fakkeenyaaf eenyu yoonaan jettee Mubaariktu jira, haadha Faaxeetu jirti, indagana Dooktora Siliillee itti makataniiru, Maakiitu jirti. Warreen kun warra birrii sana qaxaroo qabe fayida. Namni ofitti si waamee Oromticha keenya sirraa waa baranna siin jedhe jiraayi. Situ irraa barbaadaa miti quba qabaadhu. Namni ofitti si waamee kana nu gooteetta galatoomi siin jedhe jiraayi. Ayyee galatoomi gaafii keetii fi san dhiisi jara faraawursiin isaanii ol kute san dhiisi inumaa ani warra wal dhabuu fi warra nama ofii rakkatee rakkoo bahe irratti wal arrabsuu fi mucoo sammeedee irratti isiin buufi isiin jilbifattee irraa dhabuuf hirmaadhee waan kanaan cufa obbolaa kootti wal dhabaa afaan wal butanii wal arrabsanii jee waan san fidee kafaluun obboleettiitiyya jee tanaa jecha obboleeyyan kiyya wal dhabanii tanaa jecha warri sila sagalee nuu ta'uu fi bakka tiltu jirtu nu mul'isee wal arrabse waan kana ni dhaabbataa jeen godhan dirqama kiyya obboleettiitiyya. Wanni sun numaa ajandaa ta'ee garee sadiitti fudhatanii anuma kanaa gad deebisanii na arrabsuu jiran. Tokko warra kutatti amanu maaf kutaa keenya keessaa baate warri jiru ni jira warri muraasa. Siigalee. Warri sun warra agartee dhabamsiisuu Oromoo saba onnee sabaa keessaa baasuuf kaayyeeffatedha. Xannacha raammoo midhaan Oromoo nyaattu. Tokko warra ammallee akka kutatti yookaan jibbiinsa kutaa qaban. Anuma kanaa akka gurmuu tokkorra goranii narra duulu jiran. Riippoortii hunda tiktaaka kiyya manan banu. Tokko immoo warra nagarta. Haati Faatee itti dawwaltee itti himte. Ayaamma. Maal eebbiftaa moo innuu maallaqa falee ka'ee achi deemee nu arrabsuu jira jette. Haadha Faatee jira. Maakiniin galatoonfadha. Dhiisa waan namaa hin dubbatin amartiyyattii jette. Silaa an hamaa ta'eewu isaan arrabseewu wama fedhewu ani shamarra arrabsuu dhiisi dhiira'u gabbeen arrabsu kan narraggaxuu fi kan arrabsu jiru ililliitti darbee deema. Sana waan biraatiif osoo hin taane rakkoon qabu. Namni faraahorsii lakkaawwachuu jira malee oota Oromummaatii fi dhiiga Oromummaatii fi an Oromoodha nama 45 walga'e maafin furmaata dhabe maaliif namni dhuunfattuu waan namni tokko godhuu danda'u nama dila kanaan dhabne maaliif fuulaan ragatti nu jajan. Lammada afaanii baasaniiti bar warra saba biraa maqaa dhaanii mana abaluudhaan achitti kadhannaa jan. Lama
intaluma tanaa bakka jirtu irratti wal dhabanii gastii itti haasa'anu gaaddisa itti haasa'anu irratti walii galuu dadhabanii uruu kiyyatti haasonnaa tu lola fide nuti kam jala gorree kam jala gorraga kam jala deemna yeroo sanitti carraan nu yaadachiisuu barbaade waan si yaadachiisa asirratti waa kaabte nuti manuma mubaariktu jira keenyuma waan taane koman nagaa mubaariktu jira adafaateeti warra maakii kana jirti maamabbayaan kun maallaqa jedhee gaafate namni kun dhugaa qabaa beeki maamabbayaan kun baay'ee dhugaansaa miiraan dhugaaf jalaa balleessuutti deemee ya maal jedhanii maamabbayaan haada ofii mormatti of kaa'u malee jarri sun guutunuu haada mormatti kaanii jira maamabbayaan murteen agartee yoo akka inni miira isaanii beekanii kuma lama qeerroon kafalee irraa buuse maallaqa sanuu isitti hin baane 7,000 ka biraa oggaa dhufee jaarollee warra akka baabaa shari'aa irratti himatu mucaa kanatti dhugaa himuu maaliif dhaban namni kun firan qabu nama kabajuun qabu yoo miliyoona himates eessa baaften jariini keessa beektoonni lafa kanaa mana san seenuu hin danda'an warra faraawursi guguddaa feemisootatu wal waama silaa namni guguddaan kun nama xixiqqaarraa odeeffannoo fudhata bakka mucoon itti rakkatte san ollaa siidhaa namni jiraachuun mala nama argachuu danda'an bakka akkanatti eenyu dhiyaata qaaman eenyu qabna janii wal gaafatudha saniifu waan dila kanarraa wal dhaburra wal dhabnuus rakkoo dhuunfaa qabaannus akka fedhe taanus walii mo'atamne qeerroon mana kiyya wanni joof intala bira jira jarri kunis mana keenya wanni janiif isaantu dura waan kana harka keessaa qaba isaantu nuuf fide maamabbayaanis wanni aareef gad darbame hundinuu dhugaa qaban yoonjee obbolaa kiyya walitti fiduu ta'a waan itti si dabaluu barbaade gareetti qoodamanii turanii yeroo sana keessatti mucaa nama mana uffataa qabu gara jidda kana jiru natti fakkaata isaa fi gareen walitti erganii maaliillaa hiriirra baaftee amma mucaaf yaadanii miti sii galee maaliif mana cufii wal dorsaa turan akkamillaa mucoon bira jirtuu fi kan mucoon bira jirtuu fi warri 70 gaafate sunii fi warri kiyyoo san kaa'ee arabaa fi isiin quban qaban mana kaa'isuun garee tokko ammallee intalti jaruma sana harka jirtu waliin dhaa turan jarri suni laayivii irraa cufii baasii hin baasu waltu kun maali beeksa yeroo tokko kun vaariyaalii irratti yookaan ajandaa irratti hundaa'aniitu inni kan cufii baasii jedha waliin taggaa tura ani cufu mana kootti gargaarra as fidii achi fidii wal lolaa turan xumura irratti waa tokko sitti himaa walis kaanii jiran ijoolleen aktivistoonni kun ijoollee maastariin galchaa kan suuraa jaalmaroo irraa qabu kana wal gaanii turanii maallaqa funaanuu irratti walii fi mari'atanii mucaa ijaa hin argine mucaan bar manuma oromtichaa jirti mana kanatti ajandaan kun ka'ee as dhufu malee irraa hin funaanuu jaraa jiru gura kiyyaa hin jala taa'ee dhaggeeffataa ture fakkeenyaaf maamabbayyaanii maallaqa kaffaluu fi ajandaan mana kanaa ka'e waan ta'eef fedhiin mana kootiin deemni achi raquu inni mana sana ammoo anatu baaseedha fedhiin nama sana keessa jiru inkee amma mucaa dhuftee ija keenyatti lubbuun jirettee mul'atutti hin funaannu jechaa turan ati immoo kana hunda cabsitee gastii namaa keessa ratte jechuudha ammas deebisee waan ati na arrabsan hiruu jette irra si dhaaba walumaa galatti namni waamee wanna nuti mataatti ol fudhanne amaanaa nuti mataatti irratti ol fudhanne amaanaa keenya ofii keeti bakka buutee amaanaa kaan nurraa galchite galatoomi namni siin jedhe akka hin jirre dhagaan na arrabsan hiruu waan jettu kaafte waan ta'eef akkasumitiire. Innuu maallaqa wanni kafaleef nu arrabsuu fi maallaqa kafalee ka'ee nu arrabsuu jira janii jan tokko wanni sun immoo hin barbaachisu ani isaanuu quban qabu isaan ammoo na quban qaban ani dubbii namni walitti darbatu jaartii namaa arrafamtu obboleessa namaa arrafamu sanirraa nuti wal arrabsuu fi wal diiguu bobbaane haga yoom wanni nuti tokkummaan eessa geenyaa mucaa takkitti maaf baraaruu dadhabnee mucoon tun maaf rakkatti mucoo viidiyoo fidanii maa waa himatanidha ani ammallee waa jala sararee sitti hima oota oromummaa yoo dirqama lammummaa namummaa lafee namummaa isaan keessa jiraate mucoosan yoo gargaaruu barbaadan hundinuu mubaarak obboleessan namoonni sun hundi obboleeyyansiiti intalti sun ammallee bakki jirtuu fi bakki duraan fiilmii irratti tumee oromoorraa waa baafna janii makiinaadhaan xalafe sun tokkuma ammallee wal quba qaba waliif dawwalan ajaja isaanii jala jirti kolonii jala jiraachuun qabdu lubbuu isii wanni baraarreef bilisaan akka jiraatuuf yookaan akka biyya galtuuf Oromoota magaalaa guguddaa keessa jiran manguddoo jira waan ta'eef waarraa qabaatanii anuu dhuunfaa kiyyatti nan kafalaa intalti Oromoo gargaaramu yoo barbaadde mana qabanii fi nama mana qabu bira geessanii nama maatii qabu bira
nama kutaa saniin tahin kagama kanaan tahin bilisan manguddoo kutaa 11tti kennamte oo namni warraa qabaate sa'a barbaadanii naa gaafatanii. Ajandaan guddifachuuf tokkotti lubbuun guraaramaa tokko lafatti qabaa tokko immoo olaantummaa irratti barbaada beekamtii irratti barbaaduun hin barbaachisu waan irraa qaban yoo barbaadan mataa keetii gaafadhu ani mucoo dubbisuun barbaadu gastiisillee dhuquun barbaadu gastii kollee dhufuusiin barbaadu nagaa isiin hin barbaada maaliif namni waan irraa qabaa jettee namni olii gadi isii daddarbee bilbila irraa fuudhanii yeroo feemisoonni barbaadan qofa nama sanit dawwalanii gastirra fidanii yeroo kaan hugguruun hin barbaachisu intalti intala Oromooti waan irraa qaban jirannan ammallee naa gaafatan maqaa Rabbii 99 amma bakka feete mana Oromoo feete seente jiraachuudhaaf karaa sanii hanganumaan jaati ammas keessatti waan jedhu intala kana dubbiftee sirraan kaffalaa jira jettee intala kana waan dubbiftee jechuun ittiin haasoftee sirraa kaffalaa irratti immoo atutuma intala hin haasahin bakka dubbuma kana dhabuun maallaqa kana kaffalte immoo amma fakkeenyaaf intala natti kennaa jedhaa turan jechuudha siigalee natti kennaa waan jette qabdaa jechuun namattan kenna. Nani intalaan dubbisee isin qabu gastima isin jirtus waan hin seenen qabu isilleen dubbifne namaan beeku agar waliin beennu waan ittiin kakanne guyyaa tokko qofa geemii jara amaaraa hojii taphatti ol seenee akkami mucoo nagaa jeeni obboleettiitii xiqqoodhaa miira tokko tokkoon dubbatiin jeen baatii 5 baatii 4 dura wallaahi maqaa Rabbii 99 qunnamtii nam tokkollee hin qabu nama isii beeku wajjin qunnamtii hin qabu yeroo san keessatti dadhabbiin qabaawan sa'aatii 24 karaa wayii deeme gaara badaa jaldeessi keessa deemuu hin dandeenye keessa deemeen gattaa'e Oromoo wal dhabduu fi Oromoo wal dhibduun argan. Wal dhibuudha waan ta'eef isiif furmaata ta'uu hin jiru kadeenii fuudhee furmaata ta'uu hin jiru maqaa Oromootiif kabaja ta'uu hin jiru nama 40 ta'ee nama tokkoof keessaa dhabuun gaddaa mataan baduu wayya maqaan baduu wayya waan jiruuf itti seenan waa biraa tokko Rabbii maqaa isaa 99 irraa quban qabu. Elchite jechuun birrii sana hunda isaa cubtee taattan beeka waan ta'eef yaadumaaf si gaaffean garuu. 250 sun waa'ee maallaqa rakkoon qabuuti. Kuma dhibbara maashantamman sana gargaarsa tokko malee namaan cinaadhaa kennaa cinaan kaffalaan jennee humaa keetti galchite jechuudha. Annaa kafalaaf hin kennine kaniin baase rakkoo obboleettii xiyyaati fi obboleessa kiyya namni rakkisuu fi rakkoo obbolaan kiyya wal nyaataniif kafale maqaan Oromootii fi wanni Oromoon nam tokko araarsina jettee karoorfatte tokko galma gaha taanan maallaqa kiyyaami lubbuun kiyyaa itti adarbu. Yoo waan tokko dirqama kiyya baadhee waan namaa dubbachuu danda'a. Wooma namaa dubbachaa ooluun ani guddaadha jechuun gaafa namni wal dhabe tokko araarsitu tokkotti akka muruuf deemta waan ta'eef dura kiisha kee qaqqabattee jaarsummaa namaa seenuu qabda. Rakkoo alagaa jalaa nama kee kolonii jalaa baasuu fi lubbuu baraaruu dhiisi. Hiriyoota kee wal dhabe gaafa yakkatti murtu kiisha kee laalteeti itti hirmaatta. Yoo dhabdee ka qabutti yaammatta. Ani waan ati jettu hordofaan ture yeroo jarri maammari isa kam jedhanii wal gaafataa turanii akkas tarii miidiyaa irratti beekamuu dhiisuu dandeessa warri lafarraa warri gara Suudii Arabiyaa deeman hedduun inuma si beeku ijoolleen gara Suudii kun irra caalaatti namni si wallaalee hin jiru. Waan ati amma jette heddee isinitti jette sana atumti dubbadhu malee anu jalan ture dhaggeeffataan ture jechuudha. Mubaarak si eebbisuutti ture maallaqni kaffalame akkam jennaan inni nu arrabsuutti gattaa yeroo jedhanu soorroo faanuman ture jala argaan ture tarii namni si eenyuudhaan kallattuma laalaan ture. Ilma namaan Mubaarak gammadee. Gammadee ture inni iyyuu ajaa ture egaa. Kafalamee yeroo. Rabba baay'isuu. Kanaafan walloo jedheen gaafa dura. Walloo. Imala gara walloo kanaaf jenne. Guuzoo walloo. Mubaarak gaaffii sirraa qabnaa. Si gaaffii dhaga'uu diddammale. Mubee. Sirraati gaaffii qabnaa kan saamiti gaaffiin kan kootii fi kan nama si jaallatuuti. Kan nama si jaallatuuti. Mubaarak kana yeroo baay'ee wallaahi lubbuu koo kenneef naan dinqisu garuu isa gaafii takka gaafachuuf na ayyamta. Ayyee si kennee carraa. Ayyee Mubaarak gaastii irratti viidiyoo waraabame tokkon arge gaafa mucaa miilan qabne gargaartu san ana kasii alama sitti dhufe yeroo birallee waan godhamuu qabu sa'a barbaaddetti rakkataan keenya jiraanan na dubbise miidiyaa kanan jaaladhu siin jee sagalee sii kaa'en ture. TikTok makiyyaa hundi maamma shurrubbee jaa. Engadda yeroo haati faatee dhuftee maallaqni kafalameeti jettu ani wanni maallaqa san kafaleef isini akka Oromootti fala horsiin keessan guguddaa warra fala hawaasa Oromoo fidu isintu intala tana sagaleetti ta'e isintu nutti mul'ise
Guyyaa sana anamma yoo anuma bira jiraatteu karaan deemaa ture. Sa'a 24 imalaan qaba daangarraan ol deemaa ture. Sa'a jaatti yeroon dhufu viidiyoo waraabamee wal arrabsu waa'ee maallaqaatii fi mucoo gastirra dhuftu arge. Sii fi qeerroo sanii walitti darbatu arge. Manni koo maali mana koon dhufne manni koo maali gaafa siin jansa miira biraa keessa jira mucoon boo'u jirti. Nama rakkoo baafanne tokko xiinsammuu isaa wallaanudha. Warra fide kanarratti as guuttanne rakkoo tokko godhuudha. Garuu si dhuftee haati faatee innuun wanni maallaqa kafaleef nu arrabsuu fi maallaqa kafalee ka'ee nu arrabsee janii mee arrabumaan isiniimi. Ijoollee keenya gugurdaa kanaami keessattuu shamarran keenya dhiisi. Nam dhuunfaa tokko viidiyoo nama arrabse takka kan ganna deebisu ka ol na deebisu nama an arrabse sagaleen koo jiraan nan naafida. Wallahi gaaffii bareedaadha. Garuu wallahi gaaffii ati gaafatte irratti shurrubbeetu kaffale haadha faatee bira dhageewin gastii nagalchin jeen nagalchite achumaan maallaqicha turuun baduu tokkotu hadha maallaqicha kafale kijibdu maal na arrabse hadha akka waa dagaltetti jalqabuma tokkummaan inatti meera hawaasni waliigalaa diliqeeffadhaa nuun jedhee teenyee liqii yeroo barbaannu keessa namni nu dhawwate wallahi rimnaan kute erga namni nu dhawwate erga rafee ka'ee dhufee liqeeffatame garuu booddee kafalaa yeroo nuun jedhamu xurumbaduun dhufee gastii korratti na arrabse amma kafale kijibduudha maaloo jennaan hayyee gargaara arrabsaaraatti haga kiyyan kafalaa kan nama sadii liqeeffanne 1,750 kafalaa jedhee ana eegaluudha akkaawuntii fidatee intana jedhee namnis mobaayil baankingii hojjetaa jiru namni lallaafe achumaan an dhiisee rafee booddee mana haadha faaxeef makii walitti argadhe gara makiitiin deeme keen gara haadha faaxee biraan deeme haadha faaxee birrii sanaaf qeeqamaa jirraa birricha walitti qabne kafallakaa jennaan lakki Muhammad shurrubbee kafalee jira naan jette no adda duniyaa bara kira waamaanii jennaan kana booddee waan deeme wallahi rabbi natti argaa agalatoo muleen caabbichi viidiyoo kana baasuun nan daala baate. Mucaan sun eessa jira haa galatoomu nama eessa jiru jetteen san booda laa dhaabi qooy siin jetteeti innu maallaqa kafalee ka'ee nu arrabsuu jira jette ani ammallee gaafii biraa si gaafadha. Nu arrabsuu jira kurri koo bateeraa ta'e qaqaayidhaan koo asuma irra taa'e nasiis biisiidha bilbila wajjin jettuu bilbila lama sadii qabaan tarii ani nageenya taa'ee sila akkamitti nu arrabsa maaliin nu arrabsa jedhee sila haasicha kakaasa. Tor gaa akka obboleessa guddaa tokkotti wayin si gaafadha. Haadha faatee tishee godhaa haadha faatee tishee godhaa ishii. Sijii maakii jii haadha faatee jii gastitti dhufee gastii keessa jirtanii yeroo gaafuma arabni na dide gurbaan sun jiru aboo maallaqa taatu waan isin beekuu qabdan maallaqa taatu maallaqa obboleettii teenya ni bitanna anuun hin jira muzambil haadha faateetiin afaan waliin darbin isin ammoo haati faateetii fi maakin mubaarak miira keessan galina gabbuu ilakkoos araba sanii naa ergi sibiila haarawa binneetti ergineetti hakiim jennaani gama maallaqa natu sii jira an obboleessa kee guddaadha gabbuuneeti mubaarak fa'aat deebinaa hoggaa nan jiru namni mana sanii na darbee beek lakkoosa keessan sii kaa'e jeet bu'ee ergasi carraa deebi'uun arganne si'a meeqaatamin gastii san irraa darbamne ergaa san beettanii isin irrattuu dhufee waan kana gabaabsuu je'een ture mooniin kijibe hawaasni as jala jiru kun jira yeroo san keessatti an waa biraa barbaadaami gocha keessantuun na gammachiise akka dhiiratti qaaxiraatti bultanii sa'a nuti hin jirretti dhiiraa dhalaan hirriibatti dhabdanii gootan garuu wal dhabuu keessantu na gaddisiise takka nama 46,000 san keessa waan xiqqoo tana namni bakka takkatti godhu sillee sidhaan madheen beeka ittiin kakadha jechuun rakkoo nama keenyaa yoo jiraate akka carraa yoo waa qabaadde lakkoofsi kootis kana jeeba soomanaa guyyaa 15 moo wahii gaafa mucaan gargaaramu sii kaa'een ture nama jechuun haga sani achirrattuu dubbadheen jira yeroon kafale kana akkamittiin sin arrabsuuf oon kafale isin irrattuu gabbuu inni kijibdaa sawwaaqa situ ergee situ mucaa xalafe yoo sin ta'in arabaa waliin nagahi maallaqaan obboleettii teenya ni bitanna hawaasa keenya burjaajessini kottu lafa walii galla arabarra na hidhi jeemmoo hin jenneen isin irratti
jechiin anjeesin arrabsu garuu 40,000 keessa nama dhabuun keenya maallaqaaf namni keenya wal arrabsuun muca'oo baatee ajandaa godhannee kun jawwaala irraa butuun isin inni bilbila mucootiin ati arrabfamuun ati nama arrabsuun ana biratti akka jiruun doone qofa naa murteesse maaliif waa xiqqoodha kunis Afrikaa jira ni beektan maraatummaa isaa ni beektan yeroo san keessatti qoma dhahatee furmaata isinii ta'e bu'oo hammuma feete wal dhabdan gabbuutanii bilbila maaliifin waan tokko walii galtanii hawaasa keenya waan akkana qabna hoo jettan sinirraaf naanuti. Aniin kun nama miidiyaati mi beek nama yeroo boqonnaa qabu seenee yeroo kan gaara keessa deemu rabbii guyyaa qiyaamatiin isin qabe dhimmiin an keessattuu shamara Oromoo gabbayee arrabsuuf qabne. Warra Ingurguramne jedhi kaa jette beekta. Ingurguramne jedhi kaa jechuun haadha faaxeeti. Qoy inni mogan deebisee. Ingurguramne jedhi kaa jechuun balala. Dhagaa jette Mubaarak. Oromoof waa hedduu oolte olmaa hedduu qabda. Meebbi diicha nu ergaa. Niin jedhaa ture. Sheexanatti na waswaasee jennaan nu gurguratee siin jedhe ta'a. Sorry obboleessa kopha. Na folcha sibiila wayii deemu jira. Hidhadhu. Aha rooketa dhis har'a hiidhe. Dhiira wallahi walloo kun. Dhiifamaa shubbee qooda tatarraatee jechuu qarsi jedhe. Qooda guddaa ooltee lubbuu nama tokko hambiftee. Nu jiraadhu qooda leenca qabda wallahi. Mubaaraki namni kun dhaggeeffadhu. Tigree fi Oromoon yeroo tokko gaara Suudii keessatti walitti bu'aa turanii namni afaan qabachiise seenaa yaadateera namni kun WhatsAppiidhaan yoo rakkoon jiraate keessaan na dubbisi. Keessaan na dubbisi. Daragaan jira yoo rakkoon jiraate keessaanis na dubbisi naan jedhee dhabboo namni kun. Yaa. Amma gara isa maqaa deebina gara dhimma mata deebina. Kun beelifama mana goonaa gooteere. Afoona lillaa Eid Mubaarak bagaatti. Baguma mana jaallatu nama jibbutu ta'e silaa jallaa godhatu. Dhiifama biraatu jira. Ana gaafatama. No ammallee dogoggora keessanii sitti ajandaa kana qabattee deemaa turte abbummaan keessan buunillee baatee rabbashaa seenaa turte quba qabda sirriitti ajandaa kana jechuudha. Si waamaa turanii mana si cubsiisaa turan ajandaan talatti mana si cubsiisanii kottoodhaa turan deddeemaa turte. Mucaan kun maallaqa kana kawwaasii ta'e fuudhe Mubaarak Sammaa haadha faaxee maakkii fi namoota jiranudha. Hin kaffalle jettanii. Egaa mucaan kun kaffalee ati akka mataa keetiitti ofitti waamtee nama aktiivistii guddaadha. Galatoomi maan jenneen jechuun inni galateeffadhaa hin jenne bare ammallee hin barbaadu jedhaa jira isa kan isaasiin hin jenne isa keenyaati inni kun isa yaada nuyiiti jechuudha. Walitti dhuftanii irratti himamne oo galatoomu jennaan afaanitti na qabani ani kunoo amma argee galatoomi jedhee achittis immoo deemin jirti galatoomu jiraan jettee tayyuu jedheera oo. Amma kana booddee barnoota laateera. Bakka tokkotu waan hin dabalu. Mubee dhaggeeffadhu. Waa dabalee balaa. Warreen koreen kuni ilaal warri akka koreetti maallaqa liqeeffattan kuni maa walitti dhuftanii akka naa liqeeffattan gurbaa kana waamtanii fedhiin kee maali? Akkamitti maallaqa kaffalte? Waynu kaffalii inni naa kaffalaaf miti. Maaf kitilaan isin booda jira. Ammallee rakkoon biraa jiraatullee kaboruu dhufuufillee kadarbellee harka tokko taatuma deema. Harree wal dhiitaa ol tulkee walirraan buuftu antanuma siniidhaa maqaa ilma Oromoo. Maammal komiin kun kan kee miti wanna nama jedhe kee miti kan kee jechuun yaadati jette miti ati tololtummaa kan kee oltee. Wal gaafadhaa ani